Akkam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa koodha amma yeroo oduu waliin abdii waaqayyana. Boordiin filannoo biyyaalessaa himata ABOn dhiyeesseef ibsa qaama poolisii irraa gaafate. Xalayaa himannoo ABOn deeggartoota miseensotaa fi hooggantoonni dhaabaa seeraan ala hidhamuu fi waajjiroonni dhaabaa baay'een cufamuu addatti amma waajjirri muummee ABO Gullalleetti argamu humna poolisii mootummaatiin dhuunfatamuu ilaalchisuun dhiyeesse irraa ka'uun boordiin filannoo biyyaalessaa poolisiin Finfinnee fi naannoo Oromiyaa deebii akka kennan gaafatee jira. Hooggantoonni fi qondaaltonni ABO 24 kaleessa mana murtii godina addaa magaalaa Sulultaatti dhiyaatu jedhamus poolisiin osoo hin dhiyeessin hafeera. Manni murtii godina addaa magaalaa Sulultaa fulbaana 4/2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 29/12/2012 sa'a booddeetti akka poolisiin dhiyeessuuf ajaja dabalataa akka dabarsee dhaga'ameera. Poolisiin ajaja mana murtii irra deddeebiin faallessuu fi haqa hidhamtoota irra ejjechuun yaaddessaadha kan jedhan kun olaantummaa seeraa cabsuu akka ta'e hubachiisaa jedhu Jaal Abdiin Raggaasaa ji'a 6 oliif mannaa tokko malee hidhamee argama. Gara jalqabaa yeroo beellamaatiin mana murtii aanaa Buraayyuutti deddeebi'aa ture. Achi booda gara mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatti dabarsan. Yeroo galmee yeroo beellamaa tokko cufamu kan biraa banaa turan. Yakkoota haaraa uumaa turan. Beellama kaleessa Sulultaatti ooleen qaamni isaanii bilisa bahuu akka qabu abukaattotaan gaafatamus poolisiin yeroo beellamaa yakka haaraatiin irratti gaafatee jira. Yakki kun Jaal Abdiin Raggaasaa yeroo ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ture. Ajaja kenneen nama ajjeesiseera. Yakki kunis wal xaxaa waan ta'eef guyyaan qorannoo 14 nuuf kennamuu qaba jedhee bu'uura gaafatee heeyyamamee fi akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa fulbaana 14/2013tti beellameera. Qabiinsa ilaalchisee Jaal Abdii Raggaasaa mana hidhaa yookaan buufata poolisii osoo hin taane waajjira mootummaa dhabamsiisaa qabeenyaa jedhamu kan 6 kiiloo jirutti hidhamee jiraachuu, hidhamtoota biroorraa fo'amee kophaa isaa hidhamee jiraachuu, maatii, abukaatoo, abbaa amantii wajjin wal arguu akka hin dandeenye, nyaataaf guyyaatti qarshiin 20 qofi akka kennamuu fi dararaa bifa garaagaraa keessa jiraachuun hubatameera. Gambeellaatti namoonni yaalii ajjechaa aanga'oota irratti geggeessan to'atamanii jedhe poolisiin naannichaa. Qondaaltonni yaaliin ajjechaa irratti taasifame kunneen pirezidaantii fi itti aanaa afyaa'ii mana marii naannichaa fi itti aanaa hoogganaa paartii badhaadhinaa naannichaa akkasumas aanga'oota naannichaa biroodha. Qondaaltonni kunneen akka lakkoofsa Itoophiyaatti gayya 22/2012 ture. Hawaasa godina Joor aanaa Anyuwaa waliin marii taasisuuf kan garas imalan. Koomishinara itti aanaa koomishinii poolisii naannoo Gambeellaa kan ta'an Koomishinar Tuutii Koor akka jedhanitti jilli pirezidaantii naannichaatiin durfamu kan aanga'oota olaanoo of keessatti qabate daawwannaa isaa godina Goon xumuruun ture kan kaayyoon daawwannaa kanaas godinicha keessatti rakkoo lolaan ganna kana qaqqabsiisaa jiru ilaaluun jaarsolii biyyaa fi dargaggoota waliin marii taasisuu akka ture dubbataniiru. Marii mana maree godina Joor keessatti taasifame irratti dargaggoonni gurmaa'an aanga'oota olaanoo naannichaa irratti yaalii ajjechaa taasisuun isaanii mirkaneessaniiru. Koomishinar Tuutikoor akka jedhanitti yaaliin kun durumaa kan karoorfamedha. Garuu eegdota aanga'ootaan osoo hin milkaa'in hafeeraa jedhan. Yaalii ajjechaa kanaan wal qabate shakkamtoonni 19 battalumatti to'annaa jala oolfamuu isaanii BBC'tti himaniiru. Jalqabbiin shakkamtoota kanneenii magaalaa Gambeellaa ta'uu isaa fi shakkamtoota to'annaa jala oolan keessaa tokko Dooktara lammii Ameerikaa ta'uu isaa eeraniiru. Dargaggeessi lammii Ameerikaa kun dargaggeeyyii gurmeessuun alatti maqaa isaatiin maallaqa baay'ee fiduu fi harka dargaggeeyyii sanneeniitiin ammoo maallaqni baay'een argamuu isaas himaniiru. Shakkamtoota harkatti meeshaa waraanaa sagalee maleessaa dabalatee rasaasni seeraan ala ta'e to'annoo jala ooluu isaas ibsaniiru. Shakkamtoonni kunneen galma yaalii kana taasisanitti wal dhabdee tasaa uumuun kallattii isaa jijjiiruuf akka turan kan ibsan koomishinarri itti aanaan yeroo sanatti eegdonni aanga'oota taatee kana to'achuuf gara samiitti dhukaasanii akka turanis dubbataniiru. Naannoon Tigraay filannoo torban dhufu gaggeeffamuuf jedhuuf qophaa'uu isaa beeksise. Kanneen torban darbe galmaa'uu dhaban sanbataa fi dilbata akka galmaa'an kan taasifame yoo ta'u amma galmeen xumurameera. Naannichi akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaamni 4/2012 filannoo gaggeessuuf yaadeera. Kanaafis dullina filadhaa paartilee 5 fi dorgomtoota dhuunfaa 4 taasifamaa jiru jimaata dhufu jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti gayya 29/2012 hin xumurama. Kunis filannoon taasifamuu torban tokko duraa jechuudha. Akka koomishinerichaatti hanga yoona falmiin filannoo 3 kan taasifame yoo ta'u inni afuraffaa fi xumuraa kamisa dhufu taasifama. Filannoo naannichi gaggeessuuf wantoonni barbaachisan gara buufataalee naannichaatti socho'aa akka jiran ibsee filannichaaf raawwachiiftonni filannoo kanneen komii dhagahanii fi taajjabdoonni walumaa gala 29,600 ta'an akka qophaa'an illee ibseera. Filannoo yeroo jalqabaaf naannichi taasisuuf buufataaleen filannoo 2,672 hundaa'aniiru. Filannoon biyyaalessa Itoophiyaa 5ffaa ganna baranaa taasifamuuf ture sababa weerara vaayirasii koronaatiif yeroo biraatti dabarfamuun ni yaadatama. Paartiin Izeemaa qorannoo waa'ee saamicha seeraan alaa magaalaa Finfinnee irratti godhee ifa godheera.
barruu fuula 15 qabate kan baase paartichi qorannoo karaa adda addaatiin godheen saamichi lafaa babal'achuu bira gaheen jira jedhe. Weerara lafaa kanarratti adda dureedhaan kan hirmaatan namoota lafti kun duraan kan keenya ture kaffaltiin gahaan nuuf hin kaffalamne jedhanidha jedheera. Kana keessatti qaamni mootummaa fi faddaalonnis hirmaatan jedha gabaasichi. Kana malees manneen koondoominiyeemii seeraan ala raabsaman kan jedhu gabaasichi manneen daangaa magaalaan ala ijaaraman jedhaman kan akka koyyee faccee akkaataan itti kennamee fi hojimaatni hojii irra oole sirrii miti jedhe. Paartiin Izeemaa mootummaan dhimmoota armaan olii irratti seera kabachiisuuf kutannoo agarsiisaa hin jiru jedhan. Kana malees namoonni hojii akkanaa irratti bobba'an yakka ta'uu isaa hubachuun akka irraa of qusatan paartichi ibsa waxabajjii 18 bara 2020 baaseen akeekkachiisuu isaa yaadachiiseera. Itoophiyaatti gabaasa sa'a 24 darbeetiin namoonni 1,900 dhibee COVID-19 qabamanii namoonni 16 ammoo lubbuun darbanii jiru. Oduun fulbaana 1 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata ture waan waliin turtaniif galatooma.